jechuudha maqaan kiyyaa ashitti miti. Oh, nice. Wallahi. Ay jaalala. Amma mee wanti jidduu teessan jiru amma Oromooni wanni isiin hedduu takka qalbii isiirra keeyyattee dubbiin tun dhugaadhaa jarri kun wal fuudhuu deemaa jedhanii murteessanii hogguu takka sheekallee fixxan. Sheekallee finne nama nu hin finne namumatu dhufaa namni itti dhufutti ammoo dhugama hima. Ani wanni gariin kijiba fakkaata beektaa haasoo inni kiyyallee yeroo hedduu qoosa waan ta'eef qoosatti fakkaata. Garuu ani kijiba akkana waan hamilee kanaan hin qoosu. Kun beektaa dhimma hamileeti dhimma guddaadha. Akka isin itti yaaddan hin beeku akka ani itti yaadutti kun dhimma jiruu kiyyaati dhimma guddaadha. Waan tokkoon godhaneeru jechuun waan salphaa miti bultii ijaaruu jechuudha. Bultii ijaara gaafa jedhee hamtuu taateef baddaa taateettu dhugaadha mucaa kanaan beeku bara dheeraadhaaf waliin beeynu garuu karaa halaalaatiin bultii ijaarraa jennee osoma waliin beekin murteessine maatiin kennallee nu jaalate nikaa nu hidhanii guyyaa wal arginu qofa lakkaayaa jirra. Zaatiisa. Guyyaa tokko ammoo nu Hamzaanii ganama laayifii seenee ababallee qabatee akkanatti dirree xayyaaratti argamee akkasitti kaateraan bulchee guyyaa sana keessa turte maal hojjechuu turtanii? Guyyaa san laale inni waan biraati ajandammaan waanuma biraa ture sun nama wayii dirree xayyaaraatii fuudhuufi haadhaaf ilmoo wayii waliin argin bara dheeraa turan waan akkasiiti anu achi jala taa'ee komantii barreessaa ture. Inni ammoo yaani namaaf beekaa filaaworii qabatee achi waan dhaabatuuf namni baay'een kuma lama meeqa seenee taa'ee eegaa ashitti dhufa jedhe. Sila ashitti yoo dhufte wannaa wayiiti kalaayibiidhaan mul'attuuf. Ayee haasaa inni quban qabu haasaa. Silumayyuu osoo eerpoortii baanuu dhufee ani uummataa miti barka na fuudhe Hamzan na fuudhe. Wanni laayivii waraabaa kenniin koottu jedhaniif hin jiru kun dhimma jiruuti sakriitii waan jedhamu itti tura iccitii waan jedhamu itti tura. Amma for example gaafa duraa tokko waan Hamza wayita wanni baay'ee wanni guddaan jidduu kennan jirre haasaa turre social media kanarratti because dhibni sun waan dhoskaa qabu iyyuu ture. Amma irratti ifan anuu laayivii urga dhiisee ji'a meeqa keessa jira because waan dhoskaa ta'utu jira gaafa jireenya dhugaatitti as deemte. Waan haasa'uu qabdu jira waan irraa mari'achuu qabdu. We are serious right now guys. Amma seriousidha dubbiin hundi seriousii ta'e. Amma wanti guddaan nu eegu jirru Hamzaa fi Ashittiin yoo jira godhatanii qaama wal bira dhufanii ofa eegu jirra maluti. Guyyaan sun yoo inshallah argitaaf shira. Yaa guyyaa sanii murteessine yaa hin beektaati haala jiruu kan. Ol ka'eetiin kaayiroo deemaa jechuudhaaf waa baay'ee asii sirreessuu jira. Mee nuti eegumsa keessanirra muddiinu nuti baatii meeqa keessatti wal bira dhufuuf baay'ee eegina ani laalaan sari'a ani nama akkuma jarjaretti dafee jarjaree arguu qaba osoo danda'e osoo haalli naa mijatee har'a Dubaay keessa buluuf barbaadu garuu haaluma mijatuu dhabeef hagana jechuu hin danda'u garuu haaluma mijatuu dhabe wayitiif malee osoo haalli mijatee ani har'a Dubaay keessa akka bullee ifa isinii godhe akka haalli mijatu qofaaf. Isatti heeruma murteessitee jirtaa malee? Harree yoom duute kurjetta jedhan eessaa si fidee obboleessa kiyya si amansiisuuf waa meeqa si haasa'ee isatti heeruu eessa na reedisaa jirta? Nama ol fuutuu maqaloon onnee jirti. Ani maal gajafaa isiin marra gatti jedha. Ni baafnaa qaa akka ni baafnu akka ni baaf akka ni shamarran kaayiroo ni baaf. By the way, ani nama wannaa jaalatu. Garuu nama hinaafee mataa namarraa buqqisamne na agarre tawallolti jechuudha. Jaarsaa fi jaartii masaanuu lamaa wal loltee mataa wal harkifti bichaan arginu. Ani ramma. Social media irra waliin baay'ee malee guuteera. Osoo ashittiin kaayiroo dhufte kaayiroon tun girgiri. Wallaahi naa jettu guyyaa irraa ibiddi ittiin dhaabatu.
Miila wal Inna irraa ati kophee barbadi. dheeraa. No, an bara Kophee mo dheeraa on tokko godhate. garu. Gaafati kaayaroo dhuftee wallahi girrigirri hedduu dhaabbataa shitti. Anillee dasna jedheera girgirri san haga arguuf. Ati maal Wallahi dasita? hawweera. Hamzaa arguu caala Amma girgirri san dhiyoota lafa arguuf dabbaramee barbaada. ajandaan dhumee bakka ajandaan hin jiru akka tokko tattaanii ajandaan ofii daabannaa kan. We need war Maqaan guys, dhufee. war. O'a wayii bakka hin jiraa miti harakaata barbaada. Uummanni Oromoo illee harakaata barbaada. MBC action ነው የምንፈልገው. Agayoom uummanni kun zuma jedhee akkana diriirfatee ciisee nyaata. Wallahi dhiyoota lafa tiktokii nu dabbare ajandaan hin jiru bakka namni wal lolu hin jiru namni wastuma hin jiru namni. Asi suuraa baasii jechuun jirtanii istaartaappii kuma shantamaan gaa'een hin baasa. Suuraan hin baasa. Suuraa baasii jechuun jira. Ashitti amma suuraa siyaasaan ol baasu. Suuraa miti viidiyootu jira Simatu dhaba. Suuraa jette arma. Waa meeqa dabarsine nuti? Viidiyoo wayiitii yaaree wayii ala bira jirti. Ani suuraa xiyyaaf taa'amsaati malee. Viidiyoo xiyyaaf taa'amsaati kun suuraa qaba. Suuraa miti suuraan hin dhaabbatti viidiyoon hin sosochooti viidiyootu jira. Oota viidiyoo. Ol qajeelee Hamzaan intala biyyaa isaa waliin dhaabataa walaa shittiin maa mucayyoo tana wajjin ol qajeeltee dhaabattee jettee gaafatti. Uummanni ijoolleen gariin dubartiin garii adna ajaa'ibdi. Wanti xiqqoo nama gaafatu miti. Hin qaanfadha. Ijoollee biyya isaati gaa yeroo wal jaalatanitti wal jaalatanii jiran maa yeroo dhagaa. Naa jaalatan kaa'onni guddaan bari amma irratti argamu malee ta dhiifamte. Ammallee bakka jiru sa'a kana amma Hamzaa bakka jiru beeta. Sa'a kana Hamzaa bakka jiru beetaa shitti. Ni beeta. Ilma dhiiraati bakka fedhe yoo jiraate maal rakkoo qaba. Eessatti galaadha amsheen ho'ee. Ilma dhiiraati waa baay'ee isa barbaachisa. Waan fedhaa godhu. Yaani rabbiin akkasii uume dhiira. Amma soonni tabiraa sirra fuudhee hagamta akka dassi jedha. Hamzaan fuudhu. Dasna jedhu osoo hin ta'in ayaara ga'u. Siif ashittii fi asuu tana Hamzaan osoo fuudheeti maaltu si dhaga'ama akka ashittii takkatti? Akka ashittii takkatti Hamzaan waan hin gooneef homaa natti hin dhaga'amu. Hamzaa maa akkasitti amantee Hamzaa akkam gootee harkatti galfattee akkatti Hamzaa yaawwatte. Ana argite gaafa konfidensii akkanaa bar namni hin qabaatu lafaa ka'e. No, akkatti amantee akkam gootee harka galchitee. Hin godhu. Akkanaaf ammoo beekuudhaaf ashitti ta'uu si barbaachisas. Ergo. No, never ever. Welcome boss lady. Wallahi laali intalli dubartii takka gaafa dirraan ciistee riba dhagaa bultu maal ofiin jetti beektaa? Namni kun akkanan godhu yoo jette dirraan ciistee bulta. So dhugaman godhu illee Amma nuti ka barbaannu shamarranii amma ashittii fi asuun tulleen beekta xiqqishoo xixiqqoodha. Nama lama ka xiqqishoon irraa tulloome jira miidiyaa kanarratti. Nudis Abba Abdi nudis please. Cumatti nudis nu tuttuqe waan biraa keessatti maala akkasni wallahi ajandaan nan nagaha. No Abba Abdi ani ready miti wallahi am no ready ajandaadhaaf please. I am ready wallahi Abba Abdi. I am ready Abba Abdi. I am ready. Abba Abdi ada shangullitii uffattee ooltaa please leave me alone. I'm not. Maaliif haa dubbatu? Deesi namni ka dulloomellee rabbi dulloomse ka waxaatii illee ka ani ilaalaa jandaan barbaadu ani ashitti hawas keesseer wallahi namni dubbadhu ana laala muutii rakaa. Hamzaan nutuku dhiisi Hamzaan nutuku itti fufeet. No, ati rabbi sodaattu duraanuu eegalan dhiisan. Wallahi ajattaan sogobanii naadam kun illaa ana namni ajandaan soo hin jiru. Wallahi dhuka baan ajandaan barbaadu onnima qalbima dhugaati. Maala akkasni. Abba Abdi please nu baasi wallahi. Abba Abdi yoo tu waasa jette alaan leencaa basa disira baasamu.
Waan san jechuun kishoo hin ulfaata beektaa. Durii Oromoo tana duri itti qabsoo turre amma mootummaa Qubee qofa. qubee keedha. Qubee duraa qofa. Qubee duraa. Laal takka qubee duraa himi takka immoo qubee boodaa himi. Mucaa abdii jiruu fi rakkoo kan waliin na teessistanii boru arraba dhuguu hin barbaadu. Sila Oromoo fuudhuu yaadan qabu saniif akkana godhataa. Anillee Oromoo Oromoo fuudhuu bada. I am not wedding Oromo. Never. Abang dia anillee I Oromoo have way. muradhee jira. Please dubbadhu. Anillee Oromoo raabdii muradhee jira. Nama nambara lamaffaa irratti argamu suni na jala dhufe namni sun. Jala jira. Nambara lamaffaa. Warra durii takkaffaa lamaffaa irra jiru san bakka nama 800 sabbira nama tokko ka fuula diimaa argita. Reenu fayyaduma. Waa reenu si ada. Namni jaartii. Ya alfa mabruk. Ya. Amma dubbiin wayii sanii dulloomtuu nuyi miti hin jenne. Malaan buutee abbaan dubbiin alaa ol sittee ollaa laasi. Abaabi, please, hadaraa rabbi. Naaf himi? Ashittii jedhiiti nu dhiisi. Ashittiidha. Namni ni jechuu barbaade. Wallahi ashittiidha. La ashittii fi asuu fi ashittiin noo je. Nama lama asirratti dulloomee jira jee miidiyaa kana gubbarratti. Sun himamuu qaba. Garuu Oromoodha akka malee garaana nyaate wallahi billahi nama sunni. Mee isanii madda CV ashitti namni lama madda san. Abbaabdi nu dhiisi. Nama dullacha wayi taati. Faranjoota galchitu bichaa. Arge nama dullacha. Oromoo duwwal sodaatti Allah. Beekee jira kalaas an beekee jira xumuradhe. Wal sodaattani maal siisan ma wal sodaattani siisan maal takkan wal sodaachis. An xumuradhe. Nu nama guddaa taanu jedhanii ennaan ifirra gara nama guddaatti imaluu feenammaa kan sanumaa fi irra waan takka cinaa eeggaana. Itti cabsaa san waan takka illee sodaatina. Itti cabsaadha. Way asuutii baguma ijoollee taate way lubbuutii asuyyeetii way buskutiyeetii. Abbaabdi yoon bultii ijaaruu yaaddaati. Bareeda Oromoo. Ashittii bultii ijaaruu yaaddaata antal bultii ijaaree Abbaa jaalala. kana keessa jira ammaan tanaa mana kanatti tolfadhee abbaa manaa hin dhufu jira bare normaa ala jira kana tolfadhee bultii ijaareetiin jira. Maashaallah aleecha. Akkam akkam. Maashaallah jaa bultii ijaaree. Wow, it's nice, beautiful, it's very home. Abbaabdi. Oromoon viidiyoo kan waraabe. Hey, abbaa manaa galatti. Maali waraabe maal si godhan? Abbaa manaa galatti dhufa gaa. Bakka uummata nagaa ulfaataa galatuma. Komsa. Ashittii mee uffannaa malee lafin diinaa bisimilaayidha. Magaram fiddiina bakka fiddiidanii waa dhiqqinaa osoo isaan yaada waan silaa My manager, my professional. Lissa gara fiddiinaa qoonne. Xiyyaafuu waa meeqa sammuu keessa la'uufte. Iyyaa goondareen kuneessaa dhufeen jira. Sammuu keessa maaltu deemaa ashittii.